kun kaardii keessaan qabu isin galee amma yoon kaardii keessaa qabu jedhe isin ajaa'iba hin qabu wallaahi kaardii keessa ani Itoophiyaa silkiin bilbiluu wanni onlaayinaan fayyadamaa hundaa'u. jarjartanii faradina maybe kaardii irra dhumuu danda'a maybe chaarjii irra dhumuu danda'a jarjartanii faradina kijibdee haqa qabdu micoontu amma waa takka malee egaa akkuma lafaa haatee dhuftee kijiba dila kana waan kijibduu ni jira jee yaadu hangise yaadu wallaahi ustaaniin faradina obsa guys micoontu ni fifu rakkoo keessa jiruu jette nama rakkattuudha jecha jirti sinigalee kaardii yoo irra cufillee hin beektan waan ta'eef taragaaggaa osoo taragaaggaatan bireeda. yaa rabbi keeree haa godhu rabbi nagee haa godhu jaayaada. bakka gaa achuma tattaati oduu dhaggeeffadhaa maal godha. tokko ay gaafii gaafachuu barbaadeeti amma dubbii isiin nutti himattee irratti dhaabbanee dubbatu jira haqa haa qabdu haqa haa dhabaattu san isiin ammas bira hin jirtu micayyoo waan natti himatteen dubbatu jiraan namni tokko ulfa garaa qabdu irratti amma namni akka shariyaatti illee namni ulfa garaa qabu namni sun erga deesse boodaa miree kan kaanuu bu isiin akka jette ji'a lama baati ji'a lama jette ji'a lamaaf guyyaa 10 irratti kanin garaa qabu dawwalee torbaan xiqqishoo booda bakka waan takkisan booda giseen aan bilbilee silkii adda addaatiin bilbiluuf siiqeetiin jiraa sin barbaadu naan jehee ilmoo tanallee dehee dhufee ilmoo isaa gurraattii diimtuu hin laallee waan takka rakkoo keessaa sanuu gaafa na fuudhu sin barsiisa naan jeen na fuudhee kutaa 8 barachuu ture sin barsiisa naan jeen na fuudhee akkasitti ilmoo ergan gara qabadhe manan achi na kaayee osoo waliin loliin badii takka malee akkasumatti warra kiyya biran na darbee deemee jetteeti nama 3,000 irratti himattee ono namni hundinuu yoo warri dhageessan lakkoofsa tokko barreessaa yoo dogongorellee bika kana dogongortee naan jaha waanuma isiin himattee ilmooti akkasitti ilmoo tanas gargaaraa hin jiru gaafa 2 moo 3 gizee 2 moo gizee 3 jette kakuma 5 ergee fette nama hundaan saayibaan ollaadhaan bika hundaan dawarsiiseetiin dhabee jettee himattee jechuudha. هي قالتهم بسم الله الرحمن الرحيم harka dhiqatan garaa jaalataa garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalataa jedhe oromooni waan siin jechuu barbaade maaki dura dursoo rabbi dhugaan waa dubbisu numarri fuuldura keenya qiyaamaadha isiin dubartii jechuun haadha nabii haadha waliyyii haadha nama jabaa haadha nama laafaa nuti haadha qabna obboleessa